Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shama kam jirtan kabajamtoota fi toota kiyya qaalii guutuu addunyaa keessatti argamtan marti keessanuu. Har'aan tana akkuma beekamu yuutuubii irratti waan haaraa adda addaa gadhiifnaa isiniin jennee turree akkasuma isinillee laayik sheer sabskiraayib nu godhuudhaan nu cinaa dhaabbaddaa isiniin jennee akkasuma yuutuuba keenya kanallee nu gargaaraa jirtanii akkasumatti laayik sheer sabskiraayib ammallee nu godhuu hin dagatinaa isiniin jennaa. Akkasumatti har'allee waan jawwaala keessanii wajjin wal qabatee siitingii adda addaa waan isin abdeet godhuu barbaachisu waa kan isin abdeet godhuu dhabdanii wanni isin rakkisaa jiru tokko isiniif qabadhee dhufeetiin jira. Akkasuma waan kana karaa salphaadhaan akkamitti abdeet gootanii itti fayyadamuu dandeessan isin agarsiisa. Maaliif jennaan jawwaalli keessan tiraanisfeer waan takka isiniif godhuu didee isin rakkisa. Ammallee yeroo adda addaa harkifatee biizii ta'uudhaan yoo isin rakkise waan maantana isinitti himu kana isin agarsiisu kana na hordofaa isiniin jenna keessattuu warri waa tiraanisfeer godhuu barbaadan qaceellotti isin fayyadaa barnoota kana sirritti hanga dhumaa dhageeffachuu qofti nu cinaa dhaabbadhaa isiniin jenna akkasuma ammallee barnoota biraa qabadhee isiniif dhufu jiru keessatti akkaataa jawwaala harkifatu isiniif karaa salphaadhaan rakkoo san isinirraa furuu danda'u isiniif qabadheetiin dhufa amma immoo karaa barnootaan qabadhee dhufetti achisin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shama akkam jirtun kabajamtootaa fi jaallatamtoota kiyya qaqqaalii guutuu addunyaa keessatti argamtan marti keessanuu akkam jirtu isiniin jecha akkasuma warri irra deebiidhaan gara YouTube chaanaala keenyaa dhuftan galatoomaa isiniin jenna warraan tana jalqabaaf dhuftan ani sabaaddiin Oromaanii akkasuma laayik sheer sabskiraayib godhuudhaan maatii keenyatti dabalamuu hin dagatinaa isiniin jenna har'ammoo waan ajaa'ibaa takka isiniif qabadheetiin dhufee jira akkaataa itti siitingii jawwaala keessanii keessa seenuudhaan jawwaala keessan guutumaan guututti abdeet godhuu dandeessaniin isin agarsiisa appilikeeshina biraa tokkoon fayyadamtan appilikeeshinuma jawwaala irraa qabdan siitingii kana keessa seentanii akkana ol harkiftanii yeroo jettan jeneraal bakka jettu tana irratti gaccuqaasuu qabdan jeneraal bakka jettu tana irratti eega gaccuqaastan akkana ol harkiftanii barreeffama garjallaadhatti bakka tanatti isiniif dhufu kana irra cuqaasuu qabdan obboleeyyan kiyya eegaa akkasitti irra cuqaastanii booda haala kanaan isiniif dhufaa jawwaala keessan guutumaan guututti abdeet godhuu yoo barbaadde bakka tanatu itti abdeet goota guutumaan guututti jawwaalli kan kee abdeetii barbaachisa taanaan bakka tanarratti gaccuqaastee abdeet goona anamma abdeet daawunlood abdeet ta'aa jira yeroo gabaabduu keessatti akka shabakaa kan keessaniitiin isiniif wanna ja'a bakka tanarratti tuyxanii jawwaala keessan guutumaan guututti abdeet godhachuu hin dagatinaa isiniin ja'a akkasumas waan nu dhageeffataniif galatoomaa hanga qophii biraatii walitti dachaanutti turtii gaarii isiniin jenna.